uummanni kun akka namni karaa kibbaa dhufee Oromoo gaafa jaarraa 16ffaa karaa kibbaa ol dhufee Zaagoon kun egaa waan akka dhuunfaa tokkotti na ajaa'ibee jira. Naannoo mootummaa Aksum sana keessa isaan kun jedha seenaan isaanii aadaa akka jijjiiranii fi seenaa akka jijjiiran afaan akka jijjiiran qajeelfamni itti kennamee dhufee jira. Kanaaf jecha aadaa jijjiiruudhaaf seera baasan isaan gatta'anii seera maal jedhu baasan waan Oromoon garuu hundi seeraan hoo jedhan maalidha seeraan kun maaliif akkanatti jecha biraarraa filatamee iddoo sanatti faayidaarra oolaan gaafiidha. Warra Zaagoeetu immoo warra Aksum irraa aangoo fudhate warri Zaagoee kunoo mandhee jedhanii mandhe bakka inni kenneef taa'aa turan hundi isaanii bakka inni hayyameef taa'aa turan waraana raayyaa jettee achi keessa amma raayyaan gootaa jedhama ammas gootuman dhugumayyuu gootuma uummanni kuni sanyii ofii baay'isuudhaaf dubartii hedduu fuudhaa turani. Kanaaf jecha waan qaroominni isaa maal ture maal hojjete naannoo yahaa sanatti naannoo sanatti. Seenaa ofii himadhu malee mormi nuuni yookiin dhufe malee maaloo. Michilee lolaati. Nagaa bultanii nagaa ooltanii akkam jirtu uummanni keenya hundinuu warri afaan kana dhageessan michilee miidiyaa hordofuudhaaf yaada fi yaadannoo keessan nu keessan galatoomaa waa hundaanuu warri nu jajjabeessaa jirtan galatoomaa isiniin jenna. Itti aansuudhaan akkuma kana dura dubbachaatii turre viidiyoo darbe irratti sochii uummanni Oromoo keessumaayyuu mootummaan daamota jedhamu akka mootummaa abbaan qabnee fi eenyu akka ta'e wallaallamee wanta akkanaa tureera jedhameetuma sarara xiqqoodhaan caqafamaa akka darbee fi namoonni baay'een immoo irratti barreessanii mootummaan kun mootummaa Oromooti uummata Oromooti daamot kan jedhu gosa Oromoo keessaa tokko har'a maqaan daamot jedhu Oromiyaa guutuu keessatti ni argama kan akka lixa shawaa kan akka baha harargee fakkeenyaaf karaa naannoo Harammayaa karaa Finqilleetiin duuban Finqilleerraan gadi buunee uummata daamot lafa daamot jedhamutu jira kuni gosuma namaati iddoo hundatti argannaa jechuudha. Wanti kana Goojjam keessa Gondor keessa fakkeenyaaf Gondor naannoo Dabaarqi jedhamu daamota bakkee jedhamtu jira. Goojjam keessa bakkee baay'eetti daamota Galaan Liiban isaan kanatu jira waan ta'eef kuni waan Oromoodhaan adda ta'uu hin qabu jechuudha. Waan Oromoo miti daamota inni achii kun ambiraati lakki isa miti jedhanii akka namoonni barreessan sana miti jechuudha. Uummatuma Oromooti. Egaa qaroomina isaa qorannoo arkeoloojiitiin mirkanaa'eet jira. Waan qaroominni isaa maal ture maal hojjete naannoo yahaa sanatti naannoo sanatti wanni arkeoloojiidhaan beektonni Xaaliyaanii Ameerikaa fi Faransaayii akkasumas beektota Eertiraa warra Eertiraa dabalatee eeguma Eertiraan bilisoomtee barreeffamee jira. Qaroomina isaa naannoo sanatti hojiin qonnaa kan eegale wanti qonnaaf gindii qambara qonyee waan sibiila ittiin qotanii fi muka ittiin qotan kana kan argatan arkeoloojiidhaan bakka Sambaleet jedhamtu bakkee Sambaleet jedhanii qarqara laga galaana diimaa kana amma magaalaa naannoo Milkuto yookaan immoo Mitsowaa isa isaan jedhan jechuudha. Naannoo sanaan argame meeshaan qonnaa midhaan faca'ee midhaan achitti qonna jalqabuusaa qottootti fayyadamuusaa sibiilatti billaatti fayyadamuusaa achi keessa argamee jira jechuudha. Qaroomina kana garuu eenyuuf kennanii qaroomina mootummaa Aksum jedhanidha. Aksum kan dhaabbate immoo akka dheengadda haasofnetti jaarraa tokkoffaadha. Mootummaa isa sanarraa waan dhaaleedha malee waan haaraa kan itti dabale malee kan eegale warra duraan achi ture ta'uunsaa tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf qonna keessatti meeshaa qonnaa kan akka gindii qambarri eeboo billaa waan akkasii midhaan immoo kan akka garbuu qamadii ajjaa nuugii isaan kana achi keessaa argamuusaa naannoo qonni naannoo sanatti kana kan of keessatti hammate ta'uusaa fi akkasumas naannoo galaana diimaa kanatti qurxummii qabaa akka turan meeshaan qurxummii ittiin qaban argame ta'uusaa har'a Eertiraa keessatti ni arganna jechuudha. Lafa qorannoo Yuunivarsiitii Eertiraa jedhamu keessatti akka argamu weebsaayitii irraa arguu dandeenya. Kanaafuu kun immoo umuriinsaa waggaa 100 fi 25 akka ta'e waggaa 100 fi waggaa 25tti qonni naannoo
galaana diimaa naannoo mootummaa daamotaa ture kanatti akka argame arkeoloojiidhaan mirkanaa'eedha. Bakka arkeoloojii kun Sambaleet jedhama. Sambalee jedhaniini bakka sana bakka saayitii qorannoo arkeoloojiitti geggeessan Sambalee jedhamtee waamamti. Bakka sanaa kan argame jechuudha. Kunillee egaa meebii afaan Oromoos ta'a. Kanaan alas ta'uu hin danda'u wanti mootummaa sun mootummaa dhimma Oromoo wajjin wal qabatu ta'uu mirkanaa'u waan shakkii qabu miti. Egaa achirraa kaanee kana dura himne irraa iddoowwan adda addaa tarreessine irraa dhufnee amma Tigraay keessa geenye irraa Tigraay keessatti lafti guutuun afaan Oromootiin. Isuma maqaan isaa yeroo mara ka'u Adawaa kan jedhan kana gaara guguddaadha. Gaara guguddaa achitti argama. Akka carraa lafti sun baay'ee gaara marfamaadha. Gaara aduu ol babba'ee aduun irratti ganama yoo ba'u irratti ba'u galgala yoo ba'u irratti ba'u kanarraa ka'ee namni kun aduu jechuu danda'a. Yookaan immoo akkuma naannoo Oromiyaa gara biraatti gosti adaa yookaan baalli adaa baalli adaan guute maqaan moggaasni adaa karaa afaan Oromootiin karaa adda addaa moggaafamuu ni danda'a waan ta'eef innumti gaafii tokko qabu jechuudha. Maacoo jedhanii maccaa fakkeenyaaf Giriikirraa ergamtoonni amantii babal'isan yeroo mootummaa Aksum hundeeffamu sana lakkoofsa namni 9 dhufan har'a gaara irratti maqaa isaaniitiin taabonni dhaabbatee jira jechuudha. Maqaa isaaniitiin taabonni dhaabbatee jira. Fakkeenyaaf gaara jedhanii wajjin isaan waaman gaara Aaltaa kan jedhan naannoo Hawuzeen kan jedhamu kunis afaan Oromooti. Hawaas kan jedhu irraa dhufe naannoo sana bishaantu jira. Bishaan akka laga Hawaas qabbana suuta deemu tokko jira. Kanaan wal qabachuu danda'a. Naannoo sanatti naannoo lafa magaalaa Hawuzeen isaan jedhanii waaman kana yoo akkam guddate kiiloomeetira 20 yookaan 10 wayii irratti kan argamu gaara Aaltaa kan jedhu. Gaara Aaltaa jedhanii waamu. Bataskaana Yamaataa kan jedhamtu mataa isaarra jira. Finyoodhaan koruu finyoodhaan bu'u. Lafti dhabamee egaa maaliif achirraa dhaqan kana inni jedhus gaafii waan biraa iccitii biraa of keessaa qaba. Isa kana yeroo biraa haasofna. Kanaaf kam kana fakkaatuun uummanni kun akka namni karaa kibbaa dhufee Oromoo gaafa jaarraa 16ffaa karaa kibbaa ol dhufee asitti akka waan Finfinnee kana ga'ee dhaabbatee akka waan naannoo Shawaa Kaabaa Manzii fi Manzee eenyu maqaan ishii Tagulet Minjaar jedhanii waaman kana isaan kunis afaan Oromooti. Lafoonni kunis Tagulee jechuun foqoqanii galu lafti isaa ayyallaadha. Taa'anii galuu kan jedhu irraa dhufe dibdaabidhaan foqoqxee galta taa'anii galuu isa Oromoon jedhu irraa Tagulet jedhanii Mandhee kan jedhu irraa Manzee jedhani. Mandhee bakkee dhokannaati. Bakkee Oromoon gaafa jabaa ture waan baay'ee ofirraa ittisaa ture achi keessatti bakka fardeen hin geenye bakka lolaan hin geenye dhokatee boolla keessatti jiraachaa turanii. Achi keessatti waan inni garreerra dhaabatee Mandhee jedheen Manzee jedhanii waamu. Minjaar jedhanii mana jaarii jechuudha. Laalloo kanatti Shankoora kan jedhamutu argama. Araartii, Ejeree, Sokorruu, Somboo, Kootuu kun immoo hundumtuu Tagulet bakka jedhan gara keessa lafa jiru. Guurii fakkeenyaaf jaarraa 10ffaa keessa namni bulchaa naannoo sana ayyallaa sana keessatti maqaan isaa ka'u Horaa kan jedhamu. Horaa mandarri isaa Guurii jedhamti. Ittisa jedhama. Isaan kun naannoo Taglaa Hayimaanot wajjin wal qabatee wanti ka'u baay'ee jira. Warri Faayisaa Toorii Tulluu jennu kunis jireenyi isaanii naannoo sana guddinaanuu jechuudha. Kanaafuu amma dhaqee as ga'utti ga'a. Karaa kanaan warri Oromoon karaa kibbaa dhufeeti, karaa Booranaatiin, karaa Keeniyaatiin dhufeeti akka waan shawaanuma kana qofa irratti dhaabbatee akka waan shawaanumti qofa shawaan daangaa Abisiiniyaa fi daangaa Oromoo yookaan daangaa uummata Oromoo ta'etti kitaaba 100 oltu barreeffamee jira. Kun hundi dogoggora ture. Haa ta'uti kitaabni amma yaada nuti amma dhiyeessaa jirru kanaan wal fakkaatu barreeffameera. Kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa jedhuu fi hanga jaarraa 20ffaatti barreeffame kallattiidhaan waan kana sirriitti lafa kaa'ee jira jechuudha. Barreessee jira. Inni kun gara kallattiitti deebi'aa jechuudha. Seenaan sana dura Oromoon karaa kibbaatti ol dhufe karaa maaloo dhufe jedhanii ittiin saba kana warri seenaarraa dhiiban barreessaa turan Booranatti gad deebifna. Oo guddate lafti isaanii Boorana jedhanii amma yuutuubiidhaan, feesbuukiidhaan, tiktookiidhaan warra akka Dambaruu namichi jedhamu Dooktor Dambaruu Dambaarraa wayii Ameerikaa taa'ee odeessu. Akkasumas Shaalaqaa Walda Goorgis moo eenyu Walda Goorgis jedhan namichi uummata Oromoo gaallaadha jedhee har'allee arrabsu seenaa kana barachuu qaba jechuudha. Uummanni kun rakkateeti malee waan akka kanatti isaan irratti qoosanis hin turre. Gaafa duraa kunoo Mandhee jedhanii Mandhee bakka inni kenneef taa'aa turan hundumti isaanii bakka inni hayyameef taa'aa turan. Kallattii kaabaatti galaana diimarraa kaasee bifuma kanaan itti babal'atanii keessatti horanii hammataadha isaan jedhu.
guddannaa nu hammate hoola ittiin hammatu qabaannaa nu hammate guddaa taana nu hammate xiqqoon nama nammatu wanni xiqqoon nama nammatu hammataadha jechaati immoo warri hammataa ta'uusaa ibsanii fi isa xiqqeessan isa jalatti diina jalatti isa qabanis kana baruu qabu jechuudha. Kana ta'ee otoo jiru lafti kun hundi otoo himamu asitti magaala takkitti hafte kanarratti akka waan Gaazaa fi Yerusaalem sana gochuu barbaadu natti fakkaata. Booda iddoo mormii iddoo wanni gochuu barbaadu natti fakkaata. Oromoon fooqii namaarraa ijaan qabu, hoteela namaarraa gatiin qabu, waan qabeenya dhuunfarraa gatiin qabu sabni kun. Inni seenaa isaa garuu yoomillee har'as nutillee dabarru borus dhaloonni seenaa isaa kana barbaadu ittuma fufa. Kana waan ta'eef uummanni kun bifa karaa Yaman irraa ka'ee kufaatii mootummaa Saabaa warra Qatabaa warra jedhaman warra gara gosa torbaatu warra Baabiloonii fi warri Mesopotaabiyaa kanaan wal qabatu warruma Parshaa jennu sana isaan kun egaa itti makamanii wajjumaan jiraachaa booddee mataa irraa hanfatanii Yaman keessatti corroqee naannoo kaaba Itoophiyaa keessattuu Eertiraatti guutuutti corroqee egaa guutuutti corroqes jechuun ni rakkisa amma uummanni kunaamaa jedhamu achuma jira uummanni Iroob jedhanii isaa waaman Iroob kudhaamni uummanni kunaamaa jedhamu kun uummata Oromooti. Kunaamaa jedhanii waamanii kudhaamadha. Uummanni kun yeroo baay'ee harka isaarraa morma isaarraa waan akka kudhaamatti fayyadama. Ammayyuu kudhaama an jedhurraa warra kudhaama hidhatu warra kudhaama egaa duraan waan kudhaamaa hidhataniif qabu ta'a. Seera gadaa keessatti wantoonni mallattoo adda addaa jira. Rifeensi mataa namaa mallattoodha. Irboor harkatti hidhatan, reboor harkatti hidhatan, gumeen harkatti kaayatan, harka bitaatti kaawwachuu, harka mirgaatti kaawwachuun hiika mataa isaa danda'e qaba. Amma fakkeenya warri Iroob isaan jedhan irroo isaan immoo sibiila hidhatu ammayyuu irree isaanii irratti sibiila guguddaa hidhatu isaan kun warra yeroo durii sirna gadaa keessatti warra ajjeesuudhaan beekaman warra duula deemanii waan adda addaa gahee olaanaa saba isaanii keessatti taphatanii badhaasa isaanii kennamu ture isaan kun ammayyuu hin jiru jechuudha. Amma boora warri isaan jedhan Iroob jedhanii waaman ni jiru jechuudha. Naannoo Tambeen naannoo karaa Zaalammasaa jedhan kanaan Tambeen achi Eertiraa keessatti sanii wal qabatee amma dhaqee Baarentuu ga'utti ummatuma kana jiraachaa jira. Incorroqee jechuudha uummanni kun. Isaan kun eenyutu dhufee osoo hin taane irra guddaa incorroqee achitti corroqe. Maaltu corroqe? Aadaa warra Giriik, aadaa warra Roomaa. Ispeeshaalii karaa amantiitiin warri Giriik hojjetan addunyaa kanarratti ammallee ani hin dhaabbatin isaan irraa jechuudha uummanni kun afaan isaa san dhabe, aadaa isaa san dhabe, seenaa isaa san dhabe achirraa ka'eeti jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma duraatiin hin jedhamu abuna eenyu jedhanii gaara altaa sanarratti kan argamu amus naannoo Adawaatti kan argamu nama 9tu dhufe Paaphaasii 9 naannoo mootummaa Aksum sana keessa isaan kunii jedha seenaan isaanii aadaa akka jijjiiranii fi seenaa akka jijjiiran afaan akka jijjiiran qajeelfamni itti kennamee dhufe jechuudha. Kanaaf jecha aadaa jijjiiruudhaaf seera baasan isaan gatta'anii seera maal jedhu baasan waan Oromoon godhu hundi seeraa na'u jedhan amma namoonni keenya namni siyaasaa otoo beekini የፖለቲካ seeraa ነው jechaa oolu otoo itti ilaalin jechaadha. Jechi seeraa jedhu kun maalidha? Waan Oromoo seeraatu bararraba ta'e, waan Oromoo seeraatu bardaba ta'e seeraa na'u. Gadaan seeraa na'u, Ateeteen seeraa na'u, Qaalluun seeraa na'u. Waan hundi waan Oromoon ujumni Oromoo ulfaan Oromoo hundi seeraa na'u. Waliin gahina, walitti hin dhufina seeraa na'u jedhanoo wal ga'anii yoo jila gadaa gaggeeffachuudhaaf gumii gadaatti ba'an goda dhagaa taa'an seeraa na'u hin adabamu hin dhumu. Kan fixu immoo uummata harka qullaa, uummata horsiisee, loon horsiisee alangaa qofa harkaa qabu seera fi alangaa qofaan bulu Roomaa fi warri Giriik qawwee itti kennanii waraana itti ergantu seeraa na'u jedhii kakadhu jedhanii aadaa isaa seeraa na'u jedhee akkana gochuun seeraa miti jedhanii irratti tumanii achirraa kaasee seera Oromoo cabee jechuudha. Ifaan ifa seera godhanii cabsan immoo waan gaafii qabu miti kun amma namni keenyayyuu akkas jechaa oola namni seeraa na'u የፖለቲካ seeraa na'u jedhu maalidha seeraan kun maaliif akkanatti jecha biraarraa filatamee iddoo sanatti faayidaarra oolaan gaafiidha of gaafachuu qaba namni seeraa na'u jedhanii seera tuman seeraa na'u waan isaan jedhan sun aadaa Oromootis jallina ta'e jechuudha. Aadaan Oromoo jennu kan akka Irreessaa kan akka Qaalluu kan akka Ateetee kan akka waan Oromoon ofiisaatii uummatee ofiisaatii ittiin waggaa dheeraa jiraate sana seeraa na'u seera itti baasan akkas gochuun yakka akkas gochuun akkas ofiin jechuun yakka kanaan akkasitti cabe jechuudha malee waan shakkii qabu waan gaafii nama jala nama galchee kun oduudha jedhamee odeessu qabatama tanjabil waan ta'edha. Kanaafuu mootummaan Aksum bifa sanaan amma bara 1400 amma jaarnaa salgaffaa jaarnaa kurnaffaatti deemaa dhufe kufee an kuffise immoo mootummaa Kuush jedhaniitti barreessan mootummaa Kuushtu kuffise mootummaan Kuush kun maqaan isaa
zaagwee jedhanii waamanii. Zaagween kun egaa waan akka dhuunfaa tokkotti na ajaa'ibee jira. Zaagwee kan jedhan waan nigisti Saabaa fi ashkara ishii ani ishii wajjin mootii warra Israa'elii Salamoon bira deemte takka wajjin wal qabsiisanii sana afaaniin oduu darbaa darbee afaaniitis waan baay'ee wal qabata. Isa sana namichi Zaagwee jedhamu kuni akka waan ashkara nigisti Saabarraa dhalateet Minilik tokkoffaan abbaan Aksum ta'uu qaba jedhanii immoo isaan amma dhufanii mormii mootummaa kufaatii mootummaa Aksum deebisuu qabna jedhanii kun amlaakiin aangootti deebisan kun amlaaki haati isaa hawwii caalati abbaan isaa immoo Naa'od moo maal jedhaniini Atsee Naa'od moo maal jedhuun Atsee Naa'od waan akkasii jedhaniiru. Sani ifa miti garuu haati isaa hawwii caalati inni mootummaa Aksum kan Shawaa irratti dhufee Salamonawaadhaan deebise jechuudha. Isa kana jechuun mootummaan Aksum mootummaa Salamonawaa ture jechuu isaaniiti jechuudha. Egaa Zaagween akka jedhanitti ilmi Makiddaa yookaan ilmi Biliqqis maqaan afaan Oromoo abbaan itti moggaafate abbaan ishii Bayyuu Leeqaati. Bayyuu Leeqaa nama jedhamudha. Ragaadhaan argameera obbo Bultoo Hubachiis barreessaniiru sanagaa amma yoonatti weebsaayitii barreessine jedhaniiru weebsaayitii irratti barbaannee hin arganne kitaabicha abbaan ishii Bayyuu Leeqaati abbaan Biliqqis jechuudha. Aangoo abbaa ishii itti dabarte osoo bifuma kiristinnaa achi warra Sooriyaa irraa warra maalirraa dhufe kanaan olii gadi naannoon sun jeeqamaa jiru waggaa dheeraa bushaa otoo jirtu Salamoon bira naggaadeen tokko geessee jedhama. Salamoon bira waggaa dhaqxu immoo ijoollee dubaraa nama 500 fudhattee dhatte. Egaa gaafiin isaas gaafiidhuma inni amalli Nugus Salamoon jedhamee kan ittiin beekamu dubartoota hedduu fuudhuudhaan beekama. Kan barreeffamee jiruufidha seenaa isaa irratti kan kitaaba namni itti amanu kana keessa jirudha. Kanaaf ishiin akka qajeelfamaan turtetti hanga gaafa sanaatti wanta dhiira wajjiniin waan akka inni gaafatu kana waan hin raawwanneef wal lolanii wal didanii jedhama. Egaa kun kitaaba ishii kan seenaan Yaazeeb Taarik jedhanii barreessan irratti hin jira. Kitaaba xiqqashuu tokko Yaazeeb Taarik ka jedhu dubbiseetiin jira mana hidhaa Qaallitti keessatti Qaallitti zoona araatti bakka jedhan keessatti laayibirarii xiqqaa takka jira achi keessatti arge kitaaba kana achirraan dubbise. Haa ta'uti yaadannoo yeroo sana qabanne innaa mana hidhaa sana baay'adhaan immoo waan karra irratti nurraa guuraniif waan baay'ee dagadheera. Haa ta'uti ishiin mana Salamoon naxxeetti mana Salamoonitti humnaan gudeedee garaatti hafee galtee biyya ishiitti deessee gaafa qe'eetti as deebitu immoo gurbaan dhalatee kanaan isaan Minilik tokkoffaa jedhanii kan waaman Ibn Hakiim jedheen jedhama inni. Ishiin ashkaraa sunis hin dhalte ilmuma isaa dhalte ashkarri Biliqqis kun jechuudha. Isaan immoo inni maqaa Zaagwee jedhutti moggaasee Zaagwee fi Ibn Hakiim kun kan moggaafame dhaqanii abbaa isaanii barbaada dhaqanii waan inni dogoggore inni Zaagwee jedhame inni abbaa isaa beeke immoo mallattoo itti maniin abbaan koo kana jedhee nama baay'ee keessaa adda baafate immoo Ibn Hakiim jedhe beeke jechuudha jedha kitaabicha irratti beeke jechuudha jedhee inni kun immoo Zaagwee kan jedhame waan abbaanuma argeen haati isaa sirriitti hin gorsine ilma ashkaraati mastaawotiidhaan fuula isaa laallateet Minilik tokkoffaan jedhan kun yookaan Ibn Hakiim kun abbaan kee nama si fakkaatu nama baay'ee keessatti argite abbaa kooti jedhi jettee gorsite jedha kitaabicha irraa. Akka sanatti dhaqee abbaa isaa akkuma seera Israa'eliittu ilmatu abbaa barbaaddatee abbaan koo kana jedhee dhaqa malee waliin beekan isaan sanyii ofii baay'isuudhaaf dubartii hedduu fuudhaa turani. Kanaaf jecha inni ilma ashkara irraa dhalate Zaagwee jedhama. Inni kun immoo Ibn Hakiim yookaan immoo Minilik tokkoffaa jedhama. Abbaan isaanii tokkuma jedhan. Abbaan tokkuma inni tokko Kuush ta'ee inni tokko immoo wanni itti seem ta'uuf hin jiru. Waan akka kiyyatti akka nu badhetti jecha. Haa ta'uti mootummaa Aksum sana naannessanii izaananuu abbaan isaa immoo karaa biraa waamamaa Al-Haimad jechuun ani warra Israa'el natti fakkaanne haati isaa Soofiyaa jedhamti innis waan Israa'elii wajjin walitti dhufu natti fakkaanne mootummaan Aksum eega kufee mootummaa Salamoontu kufee mootummaan Salamoon dirqama jiraachuu qaba warri sanyiin Salamoon addunyaa kana bituu qaba jedhanii waan amananiif hanga bara kuma jaarraa salgaffaatti jaarraa tokko hanga jaarraa salgaffaa kanatti jeequmsa achi keessa ture mormii kanaati jechuudha. Uummanni gosti naannoo sana ture waraanaa hin lolaa mootummaa kana kufuuf karaa adda addaa jijjiiramni qilleensaa hin dhufe innis akka isaan jedhanitti manneen diina kiyyaa meeroo'edha jedhee dhumarratti gara meerootti duuluu isaa namne sanarratti waan kufeef isa booda kufaan isaa booda warra ol ka'an warra Zaagwee jedhaman jechuudha. Warri Zaagwee kun kan ka'an jaarraa salgaffaa jedhamee kan beekamu keessatti akka barreeffamaan ragaan jirutti jechuudha. Isaan immoo mootummaa Kuush jedhanii waaman mootummaa Kuush jedhanii waamanii isaan tofiin jedhee fi namatu isaan hin jedheen gaan beeku mootummaa Kuush jedhameet argaman ragaan isaanii kanaaf jaarraa kurnaffaarraa kaasanii jaarraa ispeeshaalii jaarraa salgaffaarraa kaasanii isaantu mootummaa ta'ee jechuudha. Mootummaa yeroo jedhamu immoo amma namni waan beekuu qabu
waruma bataskaana bulchuu beeka biyya bulchaniin beeka biyya guyyaa tokko taakkuu tokko bulchaniin beeka amma mootii shawaa jedhan asitti kan akka piroofeesar eenyu jedhamu namootumti keenya famoo nugusa shawaa maaloo shawaa jedhanii nama tokkicha shawaa bakka kan bulche silaa nu kun nama shawaa keessatti tan dhaladhe namarraa is odeeffadhe waan adda addaa asuma keessatti guddanne anu nama umriin kun nama waggaa 60tti siqeera bakkeen inni kotteen ijjate hin jiru manzee sanaas darbee bakkee dannabaa fi maal jedhan kana ol ba'ee yallaa sana ol ba'ee kootuu ol ba'ee somboo ol ba'ee sokorruu ol ba'ee bakkeen inni shawaa irra deemee bushe hin jiru amma jaarraa 19ffaatti jechuudha kanaafu mootii aksum mootii zaagwee mootii eroo jedhan amma mootii warra bataskaana bulchu paappaasii isaanii qeesii isaanii daaqonii isaaniiti maaliifii warri kaan barreeffaman qabanii ni qotatuun qotataa ni loon tikfatuun tikfata amma yeroo durii akkasitti ture kana qixxee wanti mootiidha jedhee biyya kana walitti qabee bulchee hin jiru jechuudha mootummaan akkasuma amma qabalee takka hin bushine qabalee takka yoo bataskaana aksumitti ijaaran sana bushee jiraate malee ganda takkitti gadi ba'ee waan bushee hin jiru ragaadha kun ragaan lafa jiru hin bushin achuma bataskaana keessatti daangayeet mootii ta'a jechuudha maaliifii mootummaa addunyaa kan akka warra girii kan akka ispeeshaalii warri roomaa addunyaa to'atanii waan turaniif yeroo sanatti akka mootummaa isaaniitti waan ilaalan maqaa mootii jedhamutti kennanii jechuudha oromoon mootis hin jedhu nama mootii hin jedhu nama bulchuun mootiin jedhamu jecha oromoo keessa iyyuu mootiin hoogganaadhaaf kenname hin jiru sana dura jechuudha afaanuma oromoo irraa afaanuma isaan irraa fudhatanii nuti mootii jechaa oolla jechuudha king isa jedhu irraa achi diraayiv godhan jechuudha kingiin immoo mootii miti mootiin kan nama hoogganu kan hunda hoogganu kan jalatti ummanni hee jedhee jalatti bulee otoo bitaa mirgaan dhukaan itti dhukaafamu otoo eeboon itti darbatamu mootummaa aksum jechaa turanii irraanis immoo mootummaa zaagwee dhufee jechuudha mootummaan zaagwee kun warra kuushiin hundeeffame jedhama warra kuush kun eenyu faadha isa jedhuuf gaa amma waan namatti himnuu miti warra akka zaagwee warri zaagwee jedhamu warra agawoo jedhamanii waamamanii haagawu jedhee barreesse namichi faransaayii tokko malee aga'oo illee hin jenne haagawu jedhee AGH tiin barreesse haagawu nu haagawu jedhan taagaa mootummaan aksum nu haagawu jedhachuun hin oolle isaan ka'anii gaafa isaan ka'an maqaa guddaan irratti caqafamu mootummaa isaaniitiif eenyu badditti yookaan immoo eenyu maqaan ishii yoodiit gudiit kan isaan jedhan jechuudha yoodiit gudiit jedhanii maqaan ishii badditti maayaa jedhaan badditti warra seera gadaa diigee kiristaanummaa garaadhaan fudhatee sirriitti nutis akka warra isaan ajaju kanaan bulla jedhanii garuu immoo wannoo isaanii ni balleessan kan duraan mootummaan aksum ijaare jedhan hunda bataskaana hunda gubanii balleessan jechuudha ishiin yoodiit gudiit akka afaan oromootti badditti jedheen oromoo aayyoo guddoo sin jedhamte aayyoo guddoo amma magaalaa bakki ishii jireenya ishii naannoo Tigraay maqaa maacoo fi gara maqaleetti maqu walakkaa sana magaalaan adde guddoom jedhanii isaan waaman sun bakka teessoo ishii bakka ishiin ittiin beekamtu adde guddoom namni amma dhaqee ilaaluu danda'a gaafachuu danda'a jechuudha ammayyuu isaanuu adde guddoom jedhama iddoo sana manni ishii iddoon ishiin itti moote bakki isaan ka'an iddoo sana haala kanaan waan bataskaana warri girii olii gadoofaa ture hunda gubdee lafarraa fixxee namoota qeessota isaanii maaloo isaanii gubdee fixxee aangoo bara sanaa kaasanii amma bara waggaa 300 oliif ture gareen kun nama baay'ee waan hammatu egaa meebii isuma nuti oromoo jennuuf humna godhate sana ta'a waggaa 300 bulchanii isaanan bulchan immoo naannoo Laallibalaa amma jedhamu itti beekamu bal'inaan Laallibalaa bakka amma jedhan kana naannoo Gaashanaa maal jedhanii amma waaman kana naannoo sanatti beekamu achirraa kaasee amma dhaqee gara Gojjamitti naanna'utti lafti isaaniitiin beekama amma kanaaf mootummaan Zaagwee mootummaa Aksum irratti hundeeffame mootummaan Zaagwee kun egaa akkuma duraan isiniin jedhe akka foonitti eenyu akka ta'e namni xiinxaluu danda'a garuu immoo akka beekamutti mootummaa kuush jedhama kuush nuti immoo akka ijjannoo kootitti kuush jechuun oromoodha jedheera kuusarraa dhufe jedheera kun immoo ragaa qabuunis amma danda'ametti mirkaneessuu yaalleera egaa mootummaa kana keessatti ajajaa waraanaa kan badditti kanaayyee guddoo kan immoo isaan maqaashii yoodiit gudiit jedhan badditti aayyoo guddoo baddittiin waan ishiin gadaa diigideef maqaa baarsatti gadaa sirna gadaatiin hin bushine ishiin maqaa badduudha kun badditti kana isaantu barreesse waan barreeffamee lafa jiruurraa naasaa jira beeka maqaashii kun badditti gosti ishii immoo warra maayaa jechuun gosa oromoo beekamaa gosa oromoo ogummaa adda addaatiin beekamu turan warra baqaqsee dhibee dhukkuba nama keessaa baasu gaafa jaarraa sana keessa warra opereeshinii geggeessee nama fayyisu warra qoricha baalarraa hidda mukaarraa maalirraa uumanidha isaan afaan argaa dhageettee oromoo irratti nutti himamaa ture jechuudha. Uummanni maayaa naannoo walloo kanaan qabatee si gadee karaa amma affaar karaa miillee karaa siin maal jedhaniin
gara amma afaaratti cite lafti kun miilla irraa asii gadee kana isaantu diriiree jiraachaa ture Walloo irraa kaasee Kombolcha irraa kaasee asii gadee kana warra maayaa Boorana Walloo Boorana keessa isaantu jiraachaa ture achirraan Booranaan achitti gaa isaan amma Laallibalaa jedhaniiru meebii fiigarii lafa sanaa namni warri beeku ni beeka ta'a naannoo Laallibalaa kanatti teessoo isaanii godhatanii handhuura Laallibalaan maqaan isaa duraan Hiddeessaa ture iddoon sun Hiddeessa jedhama bakki Laallibalaa kun Rohaa jedhaniiti isaan waan Rohaa fa'aa jedhu maal akka jedhu isee shammoosee ajaageeddaranii maqaan isaa Hiddeessaa jedhama Hiddeessa jedhama barreeffamee jira kunis jechuudha warri Zaagwee akka kanatti bara isaanii keessa jijjiirama immoo maal fidanii afaan Giizii fi afaan Oromoo walitti makanii afaan biraa kan dubbatamu walitti makanii afaan Amaarinyaa jedhamu kana uumanii jechuudha. Amaarinyaan bara isaanii uumame. Afaan Amaarinyaa bara isaanii uumame. 1063 bara kana uumame. Warri amma nuti maalodha isin eenyudha jedhanii jedhan. Afaan kana wajjiniin dhufe sabni kunis afaan kun uumamnaan sabni uumame. Sabni isa dubbatu maqaa akkasii ofitti maxxanse jechuudha. Dhiigaan sabuma duraan ture corroqee amantiidhaan corroqee ilaalcha amantiitiin corroqee namumti gosa tokko ture amantiin gargar ba'ee waan amantii san jalatti ijaaramu addunyaa namarrattu wanti jibbaa wanti wal qooduugaa bakkee amantiitii waan ka'e fakkaata yeroo laalan jecha addunyamarrattu inni tokko nyaatu jechuun jarri waliin jaalatan jecha inni tokko dhuguu inni tokko dhuguu jechuudha inni tokko uffatu inni tokko uffatu jechuudha waan amantiitu jibba nama fuulduratti nama keessatti biqilche natti fakkaata akka dhuunfaa kiyyaatti yeroo laalan. Kanaaf uummanni kun warra Zaagweetu immoo warra Aksum irraa aangoo fudhate warri Zaagwee mataan isaanii kan ittiin beekamte Yoodiit Gudiit jedhaniit barreessan isaan Aayoo Guddoo maqaan ishii immoo kan Oromoon ittiin amaaru Baddittii jedhaan Baddittii Maayaa jedhaan bara ishii keessa ajajaa waraanaa obboleessi ishii egaa Aggoot kan jedhamu afaan warra maaliifaa dubbatudha Aggoot jechuun karaa lachuu kan obboleessa abbaas ta'uu danda'a obboleessa haadhaas ta'uu danda'a akka keenyatti yookaan wasiilaa yookaan eessuma jechuudha Mararaa jedhama ajajaa waraanaa olaanaan waan guddaa hojjete caccabsee waa hunda waan bara Aksum turan duubatti deebisee ittiin dhaabe warra kana turanii speeshaalii naannoo Aayoo Guddoo jedhamu kanaafi karaa maaliin nama Waldibaa Gadaa jedhanii Waldibaa Gadaam jedhanii waamu Waldibaan kun duraan otoo Yikuna Amlaa achitti Aksum irraa bataskaana paatriyaarkiin Aksum fi Yikuna Amlaa adda ba'anii Tagla Hayimaanot Fayyisaa Doorii Tagla Hayimaanot osoo warra sanarraa adda hin baasin ceegee jedhanii shumanni kennamu Aksum irraa ture isa jijjiiruudhaaf Yikuna Amlaa bakkee Waldibaa Gadaam jedhan kana amma isaa isa dura otoo inni kanatti Gadaam hin jedhin Waldibaadhuma ture bakki sun Waldibaa jedhama Waldibaa sanaa Gadaami jedhanii yookaan Waldibaa Gadaas ta'uu danda'a bakka ispeeshaalii akka argaa dhageettii Oromootti bakkee Gadaan shanitti uumameedha iddoon sun jedhama bakkee gosti taa'ee diina isatti deemu kana aadaa isaa balleessu kana isa balleessaa jiru kana dhaabuudhaaf jecha gadaa shanitti gadaan duraan tokko ture murnaan akka biyyi eeggamu gadaa shan dhaabe jechuudha. Gadaan dhaabe sun immoo waraana ijaare waraanni sun raayyaa jedhama. Waraana ijaare sana immoo naannoo amma raayyaa jedhu kaa'ee jechuudha ofirraa ittisuudha. Haala kanaan Oromoon turte jechuudha. Raayyaan gosaa miti amma. Raayyaa wanti jedhamu gosa miti. Gosti isaanii Ituu, gosti isaanii Marawwaadha. Gosti isaanii gosuma Oromoo keessa jiru gosuma Daamotaati gosuma Galaani gosuma Karrayyuuti gosuma Liibanii garuu moyaa isaaniitti raayyaa kan jedhamu keessaa gosa keessaa filamee gadaan shanan teessee gosa keessaa filtee waraana raayyaa jettee achi keessa amma raayyaan gootaa jedhama ammas gootuma dhugumayyuu gootuma uummanni kun amma eega dargiiti asii dadhabe baay'ee dadhabsiisanii mataa irraanfatanii dadhabsiisanii aadaa isaas seenaa isaas ofis irraanfatee afaan isaas irraanfatee ijoolleen isaa irra afaan Oromoon dubbattu malee uummatuma gootadha. Gootummaan kun kaa'essaa maddee waan uummata keessaa uummanni wal caala namni wal caala warra wal caalmaa qaban hunduu gosa keessaa filee caalmaadhaan bakkee Waldibaa jedhan kanatti dibamanii iddoo sanatti akka biyya eeganii filamanii taa'anii waan ta'eef isa kana bal'inaan fuulduratti itti deebinee sirriitti tokko mandara keessa deemnee waliin laallaa hordoftoonni keenya waan nu hordoftaniif galatooma yaadaa fi yaadannoo keenya